Akkam jirtu hordoftoota keenya gidduu kan waa'ee waraana Iraaniin wal qabatee Saa'udiin waraanatti seenti moo waraanatti seenuu dhiisti moo ka jedhu gidduutti waan danqamtee jirtu fakkaatti. Egaa waraanni Iraan erga eegalee ji'oota 5 caaleera. Iraan haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa haaloo ba'uuf jecha wiirtuuwwan humna waraanaa Ameerikaan baha giddu galeessaa keessaa qabdu irratti xiyyeeffattee haleellaa geggeessaa turte. Haa ta'u malee biyyoonni Iraan haleellaa keessatti geggeessite kunneen kallattiidhaan Iraan irratti haleellaa raawwachuudhaan haaloo bahaan turre. Amma garuu Saa'udiin Iraan irratti haleellaa waan raawwachaa jirtu fakkaata. Gidduu kanaa hidhattoota Iraan Iraaq keessaa qabdu irratti haleellaa raawwachaa jirti. Saa'udiin kallattiidhaan Iraan waliin wal haleelti moo wanti dhiibee waraanatti ishee galchu maali? Ammoo akka waraanatti hin seenne wanti dhiibbaa irratti ta'u maali ka jedhurraa dubbannaa waayila koo hiikaa fi tasaa wajjin asitti argamna. Hiika ati maal jetta? Tole Hamza, akkuma tu jette Saa'udiin wanta lama gidduutti waan qabamte fakkaatti. Garuu immoo yeroon ammaa kuni Saa'udiidhaaf akka carraattis akka itti ilaalamu jira. Sababni isaa biyyoonni lamaanuu hariiroo gaarii hin qaban waan ta'eef yeroo Iraan irratti waraanni labsame kanatti carraa kanatti fayyadamtee yoo danda'ame mootummaan Iraan amma jiru kuni ijjennoo leellistummaa yookiin immoo faallaa Saa'udii dhaabbatu kana akka dhaabu yookiin itoo danda'ame immoo akka jijjiiramu iyyuu hin barbaadu. Sababni isaa hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru hariiroo gaarii miti. Keessumas erga warraaqsa bara 1979 Iraan keessatti mudateen asii biyyoonni lamaanuu wal dura dhaabbannaa cimaadha. Biyyoonni lamaanuu wal dura dhaabbannaa cimaa keessa jiru. Taateewwan yeroo dhiyoos mudatan garuu amma Iraaniin waan dhiibee gara tarkaanfii waraanatti galche fakkaata. Amma hariiroo isaanii ati kaastee biyyoonni lameenii kallattiidhaan wal leelanii hin beekanii garuu immoo durii ka'ee wal qollifannaa keessa jiru walii galanii hin beekan. Garuu kallattiin walitti bahanii waliin aleel ammoo karaa hidhattootaa karaa alkallattiitiin proksii kan jedhamuun inuma waraana keessa turan. Amma garuu karaa proksii irra darbanii yookiin karaa bakka bu'oota isaanii karaa humnoota hidhatan gargaaruu bira darbanii kallattiidhumaan walitti bu'uutti wanti isaan geessu wanti fakkeessu gidduu kana mul'ateera. Sirriidha. Jalqaba torban kana Ameerikaa fi Saawudii Arabiyaan humni qilleensa isaanii jechuudha Iraaq keessatti haleellaa qilleensa irraa cimaa hidhattoota Shiyaa kan Iraaniin deeggaraman irratti gaggeessaniiru. Sababni isaa immoo hidhattoonni kun Saawudii irratti haleellaa diroonii gaggeessuu hordofeeti. Amma wanta hariiroo isaanii caalmatti hammeessutu yeroo dhiyoos mudate. Yaadattee ta'e torban tokko dura hidhattoonni Yemen hidhattoonni Huutee jechuudha. Saawudii Arabiyaa ugguranii jiru jechuudha. Galaana Diimaa irra akka dooniiwwan daldala Saawudii Arabiyaan socho'an akkasumas dooniiwwan buufataalee doonii Saawudii irraa akka meeshaalee yookiin immoo boba'aallee fe'anii hin baane haleeluudhaanii hammeessanii jiru jechuudha. Maalidha kuni hidhattoonni Iraaniin deeggaramanii kan Yemen keessa jiranis kan Iraaq keessa jiranis wanta Saawudii irratti dhiibbaa gaggeessu gochuun isaanii kuni Saawudiin dirqamte akka ishiin humna fayyadamtu ishee taasiseera jechuudha. Kan yeroo jalqabaati fi kan kallattiidhaan daangaa Iraanitti dhiyoo jiru irratti Saawudiin humna qilleensaa fayyadamtee kana haleellaa gaggeessite jechuudha. Tariitii kuni gara waraanatti geessaa jennee yoo yaanne biyyoonni lamaanuu akkaataa wanta wal hin ginne qabu. Fakkeenyaaf amma Iraan biyya resilient taate yookiin immoo biyya waa dandamachuu dandeessudha. Haalli teessuma ishiitii humni waraana ishiitii keessumaa misaa'eloonni ishii Saawud Arabiyaa dhiisitiiyyuu biyyuma Ameerikaa ishii meeshaa waraanaa ammayyaa hidhattee sirna ittisaa ammayyaa hidhatteef yaaddudha jechuudha. Kanaaf yoo kallattiidhaan waraanatti galanii misaa'eloonni Iraanii buufata keessumaa biyya boba'aa oomishuudhaan beekamtuudha. Dinagdeen guddaan ishee boba'aa irratti hundaa'a waan ta'eef Saawudiin jalaa mancaasuu danda'u jechuudha. Wanta misaa'eloonni dirooniiwwan Huutii Yemanii waggootan dura Saawudii irratti taasisan ni yaadatama jechuudha. Biyyi Iraan immoo hidhattoota Yemanii caalaa humna guddaa kan qabanidha. Misaa'ilota ammayyaa kan qabanidha. Misaa'ilota lama sadii yoo hidhatte Araamkoo yookiin immoo buufata boba'aa kan Saawudii Arabiyaan oomishtuun yoo haleelte Saawudiin harka duwwaatti yoo hangafuutti ga'uu dandeessi. Garuu immoo humna qilleensaa jabaa qabdi Saawudii Arabiyaan jechuudha. Sirna ittisaa jabaa qabdi. Humna qilleensaa xayyaarota waraanaa kan Ameerikaan hidhachiiste meeshaalee ammayyaa qabdi. F-15, F-16 warra jedhaman xayyaarota kana fayyadamtee haleeluu hin dandeessi. Garuu immoo akka Iraan dandamachuu dhiisuu dandeessi. Sirriidha. Amma Saawudiin kanaan duras Iraaniin haleelamaa turte erga waraanni eegalee Iraan biyyoota isheen irratti xiyyeeffattee haleelte keessaa tokko Saawudii Arabiyaadha. Keessaa
kunoo buufataalee boba'aa ishee akkasumas immoo darbee yeroo wiirtuuwwan humna waraanaa Ameerikaan achi keessa Saawudii keessaa qabdu irratti haleellaa raawwattu misooma bu'uuraa garaagaraa barbadeessaa turte Iraanii. Ammoo Saawudiin kallattiidhaan haleellaa hin raawwanne boodarra garuu erga waraanni kun gara xumuraa gara ji'oota 2-3 erga ta'e booda gabaasii ba'e tokko Saawudiin dhoksaadhaan haleellaa raawwachaa akka turte Saawudii qofa otoo hin taane UAE'nis dhoksanii haleellaa raawwachaa akka turan. Amma garuu Saawudiin gidduu kana kallattiidhumaan hidhattoota Iraaq keessaa qabdu kan isheen kan achirraa Saawudii irratti haleellaan raawwatame irratti kallattiidhaan haleellaa raawwatteetti. Amma karaa kaabaatiin Saawudiin hidhattoota Iraaq kanaan dhiibbaan irra ga'ee jira. Karaa kibbaatiin immoo hidhattoota Huutii Yaman keessa jiran kan Iraaniin deeggaraman isaaniin dhiibbaa jala galtee jirti. Duraanii haga kana kallattii lamaan dhiibbaan irra hin geenye. Amma karaa sochootu dhabdeetti Saawudiin. Saawudiin dinagdeensa gara caalu kan hundaa'ee boba'aa irratti miti. Gaafa ulaan Hormuz cufamu gaafa Iraan cuftu Saawudiin kan isheen irratti xiyyeeffattee ulaa karaa galaana diimaa jiruun. Ulaan sun immoo Baabeel Mandab bakka jedhamu irratti guutummaa guutuutti Huutiidhaan to'atamee jira. Iraan gaafa hidhattoota Huutii hajajju hidhattoonni Huutii Saawudiin karaa sana kan dabarree guutummaatti dhowwuu qofatu hin taane haleellaayyuu irratti raawwachuu eegalanii torbee darbe keessa. Kun immoo sababii isaa Huutiin silumayyuu Saawudii irraa komii qabu haaloo irratti ba'uu barbaadu. Sababii isaa Iraan keessatti Yaman keessatti wayita waraanni bara 2015 eegalu jalqaba kan humna waraana bobbaasee MBS ilma mootii Saawudii Mohammed bin Salmaan amma yoonaa biraan deebinee Huutii haleelaa jiru. Sunis jira amma sunitti fufee yoo Huutiin boba'aawwan dooniiwwan Saawudii boba'aa fe'an irratti haleellaa raawwachuu itti fufa yoo ta'e Saawudiin karaama boba'aa gurgurattu yoo dhabde karaa baatu yoo dhabde karaa kaabaa karaa Iraaqii irraas haleellaan yoo itti cime karaa kibbaa Huutii irraa yoo haleellaan itti cime garamitti deemuu danda'a biyyoonni kunneen gara waraanaatti seenuu danda'u Iraaniif Saawudiin kan jedhudha. Duraan ati kan kaasaa turte fedhiin Saawudii maalii humni ishee maalii fedhiin Iraan maalii humni ishee immoo hagam kan jedhu kaasaa turte. Mee fedhiin Saawudii gara waraanaatti caalamoo gara nagaa buusuutti caala? Fedhii sanatu murteessa waan ta'eef. Biyyoota baha giddu galeessaa keessaa Iraan wajjin kallattiidhaan waraanatti galuu kan barbaadan hin jiran. Garuu immoo gama tokkoon mootummaan Iraanii akkaataa amma ittiin socho'u kanaan akka itti fufuus hin barbaadan. Sababni isaa biyyoonni lamaanuu keessumaa bahi giddu galeessaa garee Saawudii fi garee Iraaniin kan hoogganamudha. Dhiibbaan baha giddu galeessatti gaggeeffamuaayidiyooloojii yookiin immoo yaadama biyyoota lamaan kanarraa madduun kan naannoon kun gaggeeffamu yookiin bobba'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma Iraaq yoo fudhattee Yaman yoo fudhattee dhiibbaa Iraan jala jiru warri kunneen jechuudha. Amma mootummaan yeroo dhiyoodhas keessumaa erga bara 2003 Ameerikaan Iraaqin weerartee mootummaa Sadaam Huseen aangorraa buuste dhiibban hidhattoonni Shiyaa yookiin immoo mootummaan Shiyaa Iraaq keessatti taasisu guddaadha. Kun maal uumee fi Iraaniif haala mijataa uumeef jechuudha. Dhiibbaa gaggeessuudhaaf hidhattoota leenjisuudhaaf kallattiidhaan biyyoota kanatti loltee lola bobbaastee dhiibbaa kaayyoo siyaasa ishee galmaan ga'uun barbaaddu garuu immoo karaa qaama sadaffaatiin karaa pirooksii waarisa jedhamuutiin hidhattoota leenjisuudhaanii wantoota garaagaraa gochuudhaanii otoo humna guddaa baasuus hin barbaachisin yaada kee addunyaa irratti yookiin immoo qaama barbaaddutti fe'achuu yookiin immoo babal'isuu hin dandeessa. Kana gochaa turte Iraanii. Saawudiin immoo duriyyuu biyya keessumaa hordoftoota sunii amantaa Islaamaa warra sunii ta'anii bakka buutii waan ta'eef hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaa guddaa bakka bu'as waan ta'eef suniin jechuudha. Yaadi kuni akka itti fufuu barbaadde jechuudha. Gama tokkoon Iraan dura dhaabbachuun barbaaddi. Bakka bu'ummaa hawaasa Islaamaa addunyaa harkaa qaba kan jedhu kanas tursiisuun barbaaddi. Garuu immoo kallattiidhaan itti baatee Iraan haleeluu hin dandeessu. Sababni isaa akkaataan ijaarsa mootummaa Iraanii baay'ee wal xaxaadha. Akka salphaatti mootummaa kuffisuu dandeessu miti. Sababni isaa bara 1979 mootummaan Rippaabilika Islaamaa Iraan gaafa hundaa'u teokiraatik yookiin immoo maal jedhama ilaalcha gaggeessaa hafuuratiin kan inni hundaa'e jechuudha. Mootummaa akkasii hunda irraa buqqisuun yeroo dheeraa kan si gaafatu keessumaa warraaqsa keessoo yoo deeggarteen keessoo jiraate malee dhiibbaa alaatiin kan si kufuu miti. Sababni isaa gaafa ijaaramu maal hawaasa keessatti maal uumaa wanta yaada dafee buqqa'uu hin dandeenye si keessa kaa'a jechuudha. Iraan fakkeenyaaf amma gaggeessaa olaanaa ayatolaadhaan kan isheen bultu.
Ayatollah maalidha gaggeessaa siyaasaa qofa osoo hin taane gaggeessaa hafuurati. Isa jalatti pirezidaantiin jira, hidhattoonni jiru, waraanni dileen jira, humni eegdota warraaqsa Islaamaa jira. Kan wal xaxaadha waan ta'eef kanatti dhiibdee humna waraanaatiin loluu hin dandeessu Saawudiin jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame karaa qaama sadaffaatiin ishiinis qaamota sadaffaa Iraan irraa jibba yookaan immoo haaloo qaban leenjisuudhaan deeggaruudhaan yookiin immoo qaama kan biraa Iraan mootummaa Iraanii aangorraa buusuuf humna qabu fakkeenyaaf amma US fi Israa'el waliin ta'anii gaafa Iraaniin haleelanii Saawudiidhaaf carraa guddaadha jechuudha. Sababni isaa yaadattoote waggoota 40 darban keessatti akkaataan itti Iraan babal'atte Saawudii qofaatti otoo hin taane biyyoota naannoo sana jiranitti yaaddoo guddaa uumeera. Waan lama sadii kaasuun barbaada sirriitti jechuudha. Gaafa bara 1979tti mootummaan Iraan hundaa'u maal godhee dhiibbaa kana daangaa Iraan irraa fuudhee gara biyyoota naannichaatti babal'isuu kan kaayyeffate. Iraaq irratti keessumaa Sooriyaa keessatti, Yaman keessatti, Libaanos keessatti, Gaazaa keessatti akkaataan inni dhiibbaa gochaa dhufe dudduubeessaa yoo ilaalte baay'ee cimaa fi walxaxaa kan ta'aa dhufedha jechuudha. Kuni biyyoota naannoo sana jiraniif yaaddoo guddaadha. Bara 2003 gaafa US'n dhaqxee Iraaq weerartu Saadaam Huseenii mootummaa suniidha. Mootummaa hawaasa sunii bakka bu'uudha. Iraan dura mootummaa dhaabbachuu danda'uudhaan umayyuu waggaa 8 lolanii turanii gaafa mootummaan sun achii buqqa'u carraa guddaatu uumameef Iraaniif jechuudha. Kuni Iraan aayidiyooloojii yookiin immoo yaada shiyaa hawaasa shiyaa babal'isuudhaa fi carraa guddaa uumee fi dhimma Iraaq keessa harka akka galfattu ishee taasisee hawaasa shiyaa kan duraan moggaatti dhiibaman jedhaman akka humneessitu akka aangessitu ishee taasisee har'a hawaasni shiyaa Iraaq keessatti hawaasa siyaasa harkaa qabudha jechuun ni danda'ama. Sana bira Sooriyaa keessatti waan mudate ni danda'ama. Himuun ni danda'ama. Warraaqsi bara 2000 fi warraaqsi Arabootaa bara 2011 uumame ammas carraa biraa uumeef jechuudha. Keessumaa Sooriyaa keessatti waraana siviil waarii ka'ee ni yaadatta. Waraana waliinii Yaman keessatti waraana waliinii ka'ee ni yaadatta. Kuni Saawudiidhaafis Iraaniifis carraa guddaa baneef jechuudha. Carraa kana eksploot gochuudhaaf itti fayyadamuudhaaf mootummoonni biyyoota sana dadhaban waan ta'eef biyyoota kana keessa harka galfachuudhaan yaada ofii fedhii ofii achi keessatti babal'isuudhaaf biyyoota lamaaniifuu carraa guddaa ni uume jechuudha. Asirratti kaasuu dandeenyu waraana Gaazaa bara 2023 eegalee jechuudha. Kuni maal godhee Iraan irratti ishiin duraan babal'ifatte kana dhiibbaa hawaasa baha giddu galeessaa keessatti dhiibbaa guddaa uumte sana waraanni Gaazatti ka'ee waan dura jalaa dhaabbate fakkaata jechuudha. Waraanni amma ka'e kuni Israa'el Saawudii qofa miti jechuudha. Israa'elis waan kana ija tokkoon rafaa turte yeroo eegaa turte jechuudha. Waraanni Gaazaa bara 2023 carraa guddaa isheedhaaf banee yaadattoo ta'e Netanaa'uun gaaf sana gadi bahee waan inni kana booda baha giddu galaa ni jijjiirraa jedhe. Ji'oogiraafii yookiin immoo kaartaa yookiin immoo akkaataa hiriira siyaasaa fi dhiibbaa baha giddu galeessaa keessa akka kana duraan ta'u ni jijjiirra jedhee amma wanti ta'aa jiru wanta sanaadha jechuudha. Kanaaf amma maaltu ta'aa jira wanta gidduu kana deemaa jiru wajjin wal qabsiistee gaafa laaltu Saawudii fi US dhiyoo kana walii galanii turanii Nikolara gabbisuudhaaf jechuudha. Nikolara siviiliiti. Kanaaf immoo beekamtii Israa'eliif kennuun akka ulaagatii Abrahaam Akkoordii kan jedhamu jira. Tiraamp dhiibaa jira. Achi keessatti biyyoota baha giddu galeessaa kanneen akka Saawudii, UAE, Qatar biyyoonni hedduun achi keessatti akka hirmaatan mootummaan Ameerikaa dhiibbaa gochaa jira waan ta'eef qaama sanaati jechuu ni dandeenya jechuudha. Qaama amma Iraanii yerootti dadhabsiisuun danda'amudha jedhameeti kan yaadamu jechuudha. Saawudiinis UAEnis biyyoonni Iraan irraa yaaddoo qaban hundumtu dhiibbaa Iraan irraa yaaddoo qaban hundumtu yeroon kun isaaniif yeroo golden opportunity jedhamudha. Akka carraa jala darbuu hin qabnetti ilaalu jechuudha. Karaa siyaasatiinis haa ta'u, karaa waraanaatiis haa ta'u, karaa kamiiniyyuu yeroon itti Iraan irratti dhiibbaan gochuu danda'amu ammadha jedhamee waan yaadamuu fi Saawudiinis tarkaanfii waraanattis haa ta'uti karaa biraatiin dhiibbaa gochuun yeroo ishiin itti dandeessu ammaadha. Yeroo humnoota addunyaa cimoo ta'an yeroo biraa qabdudha waan ta'eef jechuudha. Garuu Saawudiin amma Iraan already dursitee waraanatti galteetti laalaa waraanaas argiteetti keessa seentee muuxannoo isaa argatteetti. Saawudiin garuu mancaatiin akkasii biyya ishee keessatti akka hin uumamne barbaaddi. Fedhiin Saawudii yeroo ammaa dinagdeen Saawudii boba'aa irratti kan hundaa'e ture lafee dugda dinagdee ishee ture boba'aani. Saawudiin yeroo ammaa sana keessaa baatee boba'aa keessaa baatee damee biraa babal'isuudhaan dinagdee ishee guddisuu barbaaddi. Teknooloojii ijaarsaan gama biraatti ce'uu barbaaddi. Dinagdee ishee boba'aa irratti akka hin hirkanne sana keessaa baasuuf. Kanaaf ammoo biyyoota lixaa
ka warri baha giddu galeessaa hedduun balaaleffatanii wajjinis walitti dhiyaattee hojjetti. Warra Eeshiyaa wajjinis Chaayinaa fa'aa wajjinis walitti dhiyaattee hojjetti. Kanaaf dinagdee mishaatee biyyoota biraa wajjiniin uumtee hariiroo dinagdee gaarii ta'e uumtee jiraachuu barbaaddi Saudiin. Waraanan barbaaddu dantaa ishee immoo eegsifachuu barbaaddi. Kanarraa gaafa kaatee ilaaltu Saudiin waraanatti galuus hin barbaaddi, waraanatti galuus hin barbaaddu jechuudha. Iraan immoo kana gidduutti dantaa ishee kabachiifachuu barbaaddi. Amma waraana kanarraa Iraan maal barbaaddi? Waraanatti itti fufuu barbaaddi moo waraana dhaabuu barbaaddi moo kan jedhu irraa xiqqoo dubbannee yaadamu. Tole amma Iraan maal barbaaddi yoo jenne waraana guutuutti seenuus hin barbaaddu. Sababni isaa keessumaa diinagdeen baay'ee jalaa miidhameera waan ta'eef waraana guutuutti seenuu hin barbaaddu. Garuu immoo waan harkatti qabatte tokko qabdi jechuudha. Ulaa Hormuuz cufuudhanii diinagdee addunyaa hudhuudhanii istiraatiijik beneefit yookiin immoo faayidaa tarsiimawaa ta'e harka keessa galfatteetti jechuudha. Kanatti fufsiisuu barbaaddi. Akkamitti itti fufsiisuu barbaaddi? Ameerikaa wajjini waraana guutuutti galuu osoo hin ta'in ulaa kana cufuudhaan dooniiwwan achirra jiran rukutuudhaan buufataalee Ameerikaa baha giddu galeessaa keessatti haleellaa gaggeessuudhaan jira humna nan qaba jettee of mul'isuudhaan biyyoonni addunyaa fakkeenyaaf amma ulaa Hormuuz irraa dhaabbileen daldalaa jiru, dhaabbileen doonii kireessan jiru, dhaabbileen inshuraansii sanaaf godhan jiru, biyyoonni baha giddu galeessaas daldala naannoo sanatti gaggeeffamu irratti jireenyi isaanii dinagdeen isaanii bu'uureffata waan ta'eef biyyoonni kunis mufatanii yookiin immoo madaanii kana booda dandamannu waraana kana jedhanii akka Ameerikaa irratti dhiibbaa gochuudhanii yoo hanga danda'ametti waliigaltee Iraan barbaaddu yoo danda'ame ta'uu baannan immoo waliigaltee biyyoota lachuu fayyaduu danda'uuni waraanni kun akka xumuramuu barbaadde jechuudha. Iraanii waraana guutuutti seenuu hin barbaaddu sababni isaa argiteetti dinagdeen dhaabbileen Iraan akka biyya kaanii miti sababni isaa biyya teokiraasii waan taateef jechuudha. Humni waraanaa biyyatti fakkeenyaaf IRGC'n waan baay'ee harkaa qaba, dinagdee harkaa qaba, bu'uuraalee misoomaa garaagaraa hojjechuu danda'a. Ameerikaan gaafa bu'uura misoomaa tokko haleeltu dinagdee biyyattiiti akka waraana biyya kaanii miti Iraan jechuudha. Waan baay'ee jalaa miidhama kanan barbaaddu yoo danda'ame karaa dhiibbaa ulaa Hormuuz cufuu fi akkasumas immoo karaa Huutii Yemen fa'aa galaana diimaa irratti Babel Mandam akka danqan gochuudhanii biyyoonni addunyaa hawaasni addunyaa dhaabbileen akkasumas biyyoonni baha giddu galeessaa Ameerikaa irratti dhiibbaa godhanii raafamni diinagdee addunyaa irratti erga mudatee booda Ameerikaatu kana godha yoo Ameerikaan daftee waraanatti waliigalteetti seente malee kana keessaa bahuun hin danda'amu jedhamee miidiyaan addunyaas qaamoleen didda addunyaas kana gaafa dhaadheessanii siyaasni Ameerikaa beekamaadha. Ammayyuu mufii guddaatu mudatee jira Ameerikaa keessatti waraana kana keessaa bahuu qabna kan jedhu bifa sanaanii waraana kana keessaa bahuu kan jedhu akka tarsiimootti qabattee akka itti jirtu xiinxaltoonni ni himuamsa. Daawwattoota keenya ka dhimma Saawudii fi waraana Iraaniin wal qabatee jiru odeeffannoowwan jiran haguma kana yoo jenne ammoo gama biraatiin Ameerikaanis Saawudii faana jirti. Hariiroon Saawudii fi Ameerikaa yeroo kamiyyuu caalaa amma cimee jira. Torbee darbe akkuma duratti kaasnee dhiyoo kana dhimma gabbisa niwukilaraa irratti Saawudii wajjin waliigaltee gara dhumaarra ga'aniiru Ameerikaa fi Saawudiin jechuudha. Kanaaf amma yoo Iraanis Huutiinis yoo dhiibbaa Saawudii Arabiyaa irratti cimsan Ameerikaan bira gortee waraana bifa biraa argina moo waraana kana keessaa ba'anii gara nagaatti deebi'u moo ka jedhu ammoo hordofnee kan isinitti himnu ta'a. Waan nu faana turtaniif galatooma.